jirtu fayyaa keessanii nagaa kee rabbiin haa galatu. Hordoftoonni YouTube kiyyaa hundi keessan ara qabadhee kan isiniif dhiyaadhe Facebook keenya paaspoortii daganne akkamitti faquu dandeenyadha. Jalqaba Facebook keessa gallaa. Facebook erga bannee gubbaarratti lakkoofsa keenya tunda forget kan jettu tumdha. Forget erga tumdhee lakkoofsa keenya amma as gubbaatti galchina. Lakkoofsa keenya ittiin banne duraan sana galchina. Search goona. Search erga goone Facebook ota akkasitti nuuf fida kan akkaawuntii lakkoofsa naan baname hunda saayyuu nuuf fida. Isa keessaa barbaannu sana irratti cuqaafna nuti kan paaspoortii isaa daganne akkasitti nuuf fideera. Miseejii irratti galfachuu waan hin barbaadeef miseejii irratti tuqee erga CMS filannee continue jennaan. Erga continue jenneeni kaanee dijiitii 6 koodii nu gaafatee jira. Koodichi immoo miseejii waan nuuf galu miseejii sana irraa guunna. Ayyee miseejii koodii 6 qabu miseejiidhaan nuuf galee jira. Amma isatti guunnaa jechuudha. Paaspoortii mataa keessanii paaspoortii feetan fuuldura isaatti akkas qubee garaagaraa keessanii akkasitti paaspoortii fedhii keessanii aaraa guuttattu jechuudha. Aaraa erga guuttanii yoo namni aaksiin jalaa godhee jiraate illee kan nama sanaa irraayis balleessuun hin danda'ama. Akkamitti balleessine jettanii yoo na gaafatu ta'e immoo log out of other device kan jettu sana irratti gizee tokkoof mallattoo bakka akka duwwaa qabdu sana akka zeeroo qabdu sana jechuudha. Gizee tokkoof ishii tuqnee ibsina hin banna jechuudha. Erga ishii bannee jennee paaspoortii barbaadnu sanatti guunnee irraa change passport kan jedhu sana gubbaara skip toon taane change passport kan jedhu sana gubbaara kan jiru isa gizee tokkoo fi cuqaasna. Qaxxaaman beeku. Qaxxaadhumaan nagalchee jira. Paaspoortii isaa duraan hin beekun ture haaraan itti kireet godhe amma qaxxaadhumaan hokkeen jedhaani. Hokkeedda jettanii akkasitti kennuunaaf fidee jira. Hunda keessaniifuun hojjeta sirriitti yaaladha. Ayyee keessaa beenimee daganaa loogaawut godhee isiniif argisiisa. Ayyee kinoo akkaawuntii gubbaa jiru kanaadha. Suruma isaayyuu irraa balleesseen daganaa itti guutee isiniif argisiisa. Gubbaarraa badee jira kinoo. Jalqaba irratti lakkoofsa keessan guuttu. Lakkoofsa keessan erga guuttanii booddee paaspoortii yeroo duraa eddisilaa sana haaraatti galfattan sana irratti guuttu. Login jettuun erga guuttanii fixxeen login jettuuni. Qaxxaadhumaan kennu nagalchee jira paaspoortii haaraatti galchisanaani. Hayyee hunda keessaniifuun hojjeta. Warree YouTube kiyyatoo subscribe godhin jirtan hundi keessaniif subscribe naaf godha. Barnoota teknoolojii akkanaa yoo barbaadan subscribe godha.